Ashama harka fuune jirra jirtu ilmaan Oromoo nageenyi badhaadha. Okay, ilmaan Oromoo bakkuma jirtan nageenyi isin biraa jiraatu. Har'a aappii bareedaa yeroo xiqqishuu daqiiqaa xiqqishuu keessatti yookiin sekendii keessatti sirba viidiyoo kam akka ta'e viidiyoo jechuudha. YouTubes ta'ee Facebook irraa akkasumas bakkoota adda addaati waan akka Google keessaa daawulood ittiin godhachuu dandeettan kan yeroo salphatti daddafee isinii buusu tokko isinitti himuun barbaada. Waan hin beekne baratanii ka beekan barsiisuun immoo dirqama lammummaati. Kanaaf gara hannoo keenyatti barnoota keenyatti osoo hin tariin dura YouTube keessan seenuudhaan aappii YouTube keessan seenuudhaan maqaa YouTube keenyaa itti barreessuudhaan subscribe gootanii akka isin bira ga'u taasisuu akka yeroodhaan viidiyoon gannu dhiifnu isin bira ga'u nu qarqaaraa isiniin jenna. Okay, maqaa YouTube keenyaa nadhii gammadaa tuub ka jedhu kana jechuudha. Okay, nadhii gammadaa ka jedhu kana. Okay, subscribe irra jira waan ta'eef kuno mallattoo kanarra deebitan jechuudha. Mallattoo olii kanarratti diimaa kanarra gurraacha irra deebitanii mallattoo olii kanarratti deebitan. Okay, mee gara barnoota keenyatti ceena. Barnoonni haala salphaan jira, hoonuma salphaadha jechuudha. Okay, maqaan aappichaa Snaaptuubii jedha. Snaaptuubii kana jechuudha. Kiyyammoota amma waan dura daawulood godheef kallattii gara aappichaa na seensaa yeroo aappichaa na seensu akkanatti dhufa jechuudha. Kanaaf isin immoo akkamitti akka buufattan pilaasterii keessa seentanii pilaasterii keessan keessa seentaniitti Snaaptuubii jettanii itti barreessitu. Kunoo anaaf immoo ooppiin jedhee na seessa waan ta'eef ooppiin godha. Isin daawuloodii gootanii yeroo inni isinii seenetti mootu ooppiinii gootanii bantanii seentu kun akkanatti fakkeenyaaf amma anaaf akkana naa seena jechuudha. Kun argitanii Facebook irraa, Instagram, WhatsApp, TikTok, like, Twitter irraa hundarraa iyyuu buusuu dandeettan jechuudha. Okay, akka itti buusuu dandeenyuun immootu salphaadhu. Waan barbaaddan bakka viidiyoon jiru san Facebook ta'ee YouTube fakkeenyaaf YouTube irra seentanii sirba wayii yoo daawulood godhuu barbaaddan fakkeenyaaf nadhii gammadaa ka jedhu kana isa kana daawulood godhee isinitti argisiisa. Kallattimaan YouTube sirbicha irraa argitan san keessa seentanii abbaa YouTube sana yoo barbaaddan viidiyoo san bira dhattanii seenuudhaan haala salphaa ta'een buusuu dandeettan. Akka xiqqishuu naa obsa. Kunoo viidiyichi seennee jirra. Akkamitti daawuloodii ka godhan jechuuf xiyya tana dhattanii xiyya tana tuttan. Eegasiin booda akkana isinii dhufa. Eegasii dhufe daawulood ka jedhutu jira. Daawulood Snaaptuubii jedha. Daawulood with Snaaptuubii ka jedhu kanarratti dhooftan. Eegasiin booda haaluma salphaadhaan waan biraa otoo fagoo hin deemne asumaan isinii daawulood ta'a. Audiyoo barbaaddan asirratti tuttu. Viidiyoo barbaaddan taanaan immoo kanarratti tuttu. Kunoo bu'uu jalqabeera. Kunoo argaa jirtanatti fakkaatti. Sekondii xiqqishuu keessatti daataa keessan otoo hin fixin isinii bu'uu danda'a. Haaluma salphaa kanaan buufadhaan isiniin jedha. Kan beekne baratanii ka beekan barsiisuun dirqama lammummaati. Kanaaf wal jajjabeessinoo aappii babbareedoo hedduu of harkaa qabna. Kana hundaa isin biraan ga'uuf jechuu qophiidha. Isin immoo waan barbaaddan waan isin hin galin waan beeknu olii himna waan ta'eef nu gaafachuu hin dagatinaa. Asumaan koomentii jalatti nu gaafadhaan isiniin jenna. Galatooma fayyaa ta'a.